فركيت الجلا جرا ناجت تدوي والله بلوك سيقول زبجت ميوت وقولي تاي منا قبان يودو تي ميكا كم تدوا أبان فريدو يعني نانجل شويو سجمراني دكتور الله تيمتي بودل. إيه أني إيه قلبين تي akka daa'imaati fayyaalettidha isinii galee. Guyyaa bakka taaziyaatitti tamaamnatti birbira, reedinna birbira, namni hundi laayivizii daawwatee namni natti hin dawwalle hin jiru. Ani wallaahi yoo jechuma lubbuu tiyya si fuudha jedhuun tokko amma isiin as baafte jaartii tiyya miila jalatti kufee kunoo nama 3,500 dalaalaa jira jaartii lammaffaa hin fuudha. Wallaahi kunoo takka jira tanaafin naa qaba. Isa biraati. Isa maarree waggaa dheeraa naan jenne minaamin isiin jettu kana torbaan lama moo sadii yoo hin geennu dhiyoo kana anaa geemii taphataa jiru walitti dhufne. Gaafa dura walitti dhufne jechuudha. Akka baay'ee na dinqisiifattu, baay'ee na jaalattu, baay'ee na hordoftu, yoo namni suuraa kiyya galabbatu, ka seenaa fa'a galabbatu, na arrabsu, akka itti dhaga'amu bakka akka dinqisiifataa tokkotti natti himte gaafa dura wal baran. Bakka tun namni dhugumaan na jaalatu bakka akkuma bakka doktorma ofii jabeeffachuuf jedhee wal barannee maal jedhee kazzaan geemii waliin taphannee deemte. Guyyaa lammataa ammallee turree waliin deebine. Geemii haa taphannu naa barreessaa turte. Ani barreeffamni an barreesse yoo waa'ee 2, 3, 4 taate ka jaalalaa miti. Achi guyyaa wayii leenca naa kennuu hedanii leenca lama naa kennuu hedanii itti nama taa'ee kootu jedhee taphan. Namichi leenca sii kenna jedhee ni nafe hin moo'adhe. Ol ka'ii jennaan jaarsa kiyya jala kanaa taaptaap naa godhaa jira akkamii ol ka'aa naan jette. San dura akka na jaalattu na dinqisiifattu yoo namni na arrabsu mataa na dhukkubu natti himte jaarsa jala jira jedhee miti. Hin qaanfadhe jechuu akka duraan shamarran haaraa yoo arge adabu jechuudha. Adabuu qaanfadhee anummaan dubartii dabbaa isii ilaaluu fedhu kun bakka xiqqoo achi deemi as deemi jedheeni maashaallah ati dheertudha. Jaarsallee yoo qabaatte baay'ee bareedudha. Gaafa duraa bakka ofiisi jaaladha jettee of na daffarsiiftee mere dhiiraaf waraabessi tokko. Si galee yoo sangaan duraa taaf jedhe waraabessi duuban utaalee sarbaa sangaa kana gadi buta. Gaafa duraa si jaaladha naan jettee mere amma jaarsi keessi jala jira jedhee godhachuuf. Na jala jira taaf godhaa jira naan jette taaf godhaa jira. Hayyee ol ka'ii deemi gilee inni hin jirre onlaayinii hin jirre laayivii ta'een hojiin taphannaa jedheeni gilee akka carraa inni bakka hojii jiru biyyatti yoo wal agarre jedheen sanuu yookiin yoo hajjii dhufe suutatti jalaanaa hattaa jedheen yoo san taphumaaf jedheeni malee ka amma isiin koroleksii dhugaa of ajjeesaa minaamiitu kanaa miti dhalaa kaminuu jedhaa otuma wala laayivii irratti warra na hordofu hunduu argaa ooltanii nama kaminuu hattaa warra giiftii naa kennu leenee marinee fiqir jaayituma warra hojii taphadhuu miti. Sinigalee hin beektan hundi keessanuyyuu. Achirraan guyyaa kaanii ira kunoo mucaan hiriyyaa kiyyaa as jala jira. Kolfaa jira. Na taphachiisuu hedaan hajjete dhuftee ammallee hayyee jennee hojii taphan. Tapha 2 moo 3 namuu achiise kunoo as jala jira hiriyyaa kiyya kolfaa jira as jala. Na taphannee makiinaa diimtuu kana waan akkasii kenneefi namoo yattee eegasi neetworkii naa baasu maal akka adda baane hin beeku nagayumaan adda baane. Ani laayif irrattu guyyaa 3 walitti dhufe. Kasaniin ala lakkoofsa isiin eengadda mana hafarsoo cite kana ganama ciisu jira seene gizee handaq. Shamarran kana onnaqi keessaa laaladhaa jedheen. Hafarsoon shamara kaan ol guura kaan ol kaasa mana keessa oofa hin taane gabbuusa tun doktoraan taate gaddarba. Isilleen dhufte jedhan. Kijiba namaan beeku booda nadhoon zabanaa maraatti horii zayitii dhuydee koroksii dhuydee of ajjeefte asii ajjeesan jedhan kunoo afarsoon kana jechuudha leengadda ganama. Ana na dhukkubee ciisaa jira dabbarame beera kana ol guura mucaan bakka inni fiduun beeku waan akka isaatti beeran beeku babbareedaa kan ol kaati tun jaala qal'oo tun furdoo doktora kennaa taatu jira ol darba viidiyoo ima bana yoo inni barjeenuu addumaan banata beer gabbuus seenaan dhuftee lollaan gaddar seenaan akka seenne jedhan bakka maaliifi isii tan dura guyyaa 3 argee mire haara walaaluu qalbiin na barbaaddi waan ta'eef ni galee.
change waan jedhamu tokko jira Ingiliffaan kaliifaan fa'aa hin beekani. Qalbiin harama dalaaluu fedhin seenaa hin beekaa seenaan galchiin gaddarbin fedhin seenaa gaddarbee haramu kana galcha mucaa. An taa'ee jala kanaa tapha bareedu sagaleen bareeda giifti push godhaaf akka nama diyaaspoora kanatti leecha kennuu hin danda'u sila 500 kana push godhaaf kun osoo boo jedhee afarsoon kana jechuudha. Waan saniin alaa gisee achi amman afarsoo yaa deeme lakkoofsanaa ergite. Al lakkoofsitu seef hin godhan. Isinii galee. Kasaniirraa hafe jaartii namaatitti beeka. Rabbi na haadhiisu jedhaa jiraayyuu garaa kee keessatti kana ganda hagana dhukkube kana ana biratti jaartiin namaa osoo hin bareeddii miidhuura dheeyni taate foon harre. Wallaahi yoo muta gursummeettii taate ta hiikamte taate ta mootuu jaalallee walolte taate ta jaalallee qabne taate no problem. Rakkoo miti. Hundi keessan hordoftoonni kiyyeen beektan. Jaartii namaa malee tajaarsa qabdu malee tajaarsa hin qabne yoo obboleessa kiyya naan jettu hangastii kiyyarraa iyyuu gaddarba. Maal abbaa keessi muudina irra qabatta jedheeni. Kasanirraa hafe intaloo laayii biratti jaarsi kiyya kunoo taaptaaf naa godhaa jedhette mee beet aangilnoo doktorri guddaa waggaa 27 saba kanaa barate jana jana. Hin qabdi akka qabdu kakattee natti himte. Yoo qabaatuu baattayyuu hin qaba kanaan jettan waan hin qaba jedhan tokko hin qabamatti beeka. Namni isin seenaa jaarsa qabdi bakka waan na jaalattu bakka carraa yaa'u gide jaarsi bara hin jirre fa'aa jalaa naa hatu yaada qabaadhitti jedheetuma gaafa ka yookiin anuyyuu Ameerikaa deema gaafa biyya galutti isillee dulloomte anillee dulloome waluun agarru akiraatee naanneffannaa masjiidatti gallaa sila gide haraama dalilu hin jiru bammiloo tasfaanoo tasfaa itti hormaaf jedhee malee ani amma waa'ee kororeksii dhuguu fi jaalala kiyyaan du'uu kana ani kitaaba akkanaa keessa hin jiru. Yoo mootu ka duutullee taate kun waan homaa quban qabu wanni an shawwadillee hin jiru. Yoo lakki an jaarsa hin qabu aslitti heerumuu qabaa hin jaaladhaa. Yoo asli dhibuu ajjeesa jette mootu akka jaartii qabu isileen hin beeyti sun hin beeytani. Jaartii eeyyamsiisee jaartiin eshi bakka lubbuun intala kana intala oromootiin du'in ni fuudhi jette amma isiin suudhii jirti arrifuu jidha biyya baqaa jira birri duba jaartii lamaan horadhu hin qabu amrifuuji gaafa rabbiin Ameerikaa Kanaadaa nageessatti achitti achi waamadhaa agarsi obsitee mana madamaa dalagattu akkasitti nu beellama lubbuu namaan balleessina. Ni komentii barreessuun danda'amu itti godhanii jiru. Okay, galatoomi doktora. Elaa waan tokkotu jira akka keessaanillee dhagayetti akka immoo isin keessaan naan jettettillee duraan Kaayiroo jedhee waliin haasoynee mucaan sun jidduu keessa amrii rabbii fudhattee ani Kaayiroo sanuu sodaadhe minaamin waan jedhu wayiitu jira. Ana wajjin Kaayiroo dhufumo. Kaayiroo na bira dhufumo. Waan gastii isiirra waan akkasii dubbattee keessaanillee ana kanaan jette kana gaafadhee waan kan lafatti dhaam jedheeni keessaa waliin dubbannee lakki qara fixannee dhaabii naan jette anaan jechuu. No. Keessan haasaya tokko dhimma namooma barreeffama geemii wajjin taphannaa si wajjin taphachuu barbaada nama giiftii naa kennuu jira minaamin jedhu yoo taate malee Kaayiroo dhufa. Waa'ee Kaayiroo maqamaa walitti hin kaafne lakka. Sobuun haraama. Waa'ee wal jaalachuullee maqaa walitti hin kaafne. Kuni soba guddaa. Yoo isin maraatte nu waliin marataa irracha isii jaalalan maraachee nummoo waan goonuu fi waan hojjennu wallaallee isii wajji marataa jirra. Wanni kun dogoggoradha. Mee as deebinaa walii kennaa taasaa daqiiqa lama haasofna. Mee warri as keessa jirtan namni 1,300 kuni adira isa amma waliin haasoftee biraavetiin jana jantee hin jana jannee argina jirra ni beekna. Nundi jilbiifannee jana janna. Ka ilma qabuuf ka ilma hin qabnellee nuu taatiif nuun taane somnellee hin qabnu jaartii hin qabnu ilma hin qabnu jennee nama hedduu dabalamnaa nama hedduu gaafa nu arginu yoo laafaqataa kun hooma jiru. Immoo isiin tun jaalalaan qabamte jaladhaa agas dubbiin. Aslii fidaati ka mana ofii keessatti taatee miti. Ila yoo aslii fidaati obboleessa kiyya afaan bareeda qatu jira ani ilmi dhiyaa tokko ani dhugaa neetii qaba ilma qaba waan godhu hin qabu na jaalatteef kabajaa guddaa qabaa fi bakka guddaa qabaa fi garuu yeroo na haa kennitu yeroo isarraa dhageeffanna. Lakkiiti ani hin fedhu amma jaartii biraa laatuun barbaadu tan waliin jiraachuu fedha yoo isarraa dhageeffanna garuu isilleen
وأبدي وي مرتي كولين هاسا ولي قالني أسرت أسبابتي مالي لفاكاتهم باف تنبرا كوني أكتفت تابين بلا شقافين قافتنا akkana yoo taate nu ibsi ani gaafin hangafa torbaade yoo mujattiin tun argitee waan jaalalaa wajjaasanii aslii lash godhee lafa kaa'e yoo isin miidhamte aslii ija oromootiin hin laallu jechuu barbaade bar mirga isallee dhiibaa jirra amma laalaa kan mirguma asliitu dhiibaa jirra inni nama niitii qabu nama ilma qabu ta'uu fi dhabuun ni mala garuu amma isa pushu godhaa jirra shari'atti rabbiin si hayyamaa intala oromooti si jaalatte maal jettaanii gaafii gaafanna malee waan biraatii miti janajjantanii hin janajjan akkasii ozoon ta'in kanaafi yoo dandeessan isa fidaa yoo isa fiduu hin dandeenye gaafii hin gaafatinaati nu isin maayikii nurraa haa qabattu wanni jiru dubbiin tan mulamaan gurbaan fedhu mucatti akkuma oromotti intala oromooti gammanni harka dhoofne fi waan hinumaayyuu waan gargaarre kenninaaf jecha yoo hin danda'amne immoo mucattii teenna kan quraana beekus kan argitee sirna jaalalaa kana keessa dabrellee amala gaariin sossobannee kabraa siifinnaa kabraa sii daballaa osoo hin ta'in amaarattu maal jedha sira gidee gargari beeytanii afaan amaariffaa sanitti xiqqoo namatti ulfaataa lama shanin beeka shookii maal ban shook maara gan labbin keenya tokko gidee jaalalli qabu jaalalumaan cufta yan yoo wanni akkasii dhufe homa isa argitee isa ittiin dagattu rabbiin fidee fi bira ka'a isillee obsa kennaaf jecha kanaaf mee ofii waliin haasofnu yaadni kennan lama shan waliin ofiin haasofnu ilaa gada waa tokko ani waan isin jedhu tokko jira dhageeffadha gurbaani namaniitii lama dhiisi afurillee fuudhee bulchuu danda'a yoo dhugaan jiraadhe garuu achi bira waan ga'iin tokkotu jira waan dhugaa dabaafadho ittura waan beekutu jira waan ta'eef lakki jirna lamma dhiistan nurra amma dhiisi lakki lama shan obsika cadhi namaan hin jedhin ka namaan cadhi jechuu osoo hin taane dhugaa jirtu beeka waan beeku jira yoo waan sanirraa gaafadhe hoo jechuu barbaade jirna guyyaa yeroo isaa waliin dubbatan gastii General wanni nagaafatu takka jiru wanni nagaafatu takka jiru harfi takka as keessatti nagaafatu general mee wala dhageef laal teena dhaabad ilmaan asiitu keessa jira ilmaan asii jechuun warqiidha jaalattus jibbitus asli yoo dungore seenaa teena yoo dungorte ilmaan teena nutu sirreeffata namlummaa tokko gabbahee nu sirreessu nu ilmaan arsiiti jeneraali kee na dhageetta gaafii ati gaafatte sirriidha gaafachuullee dandeetta haa ta'u garuu wannan jechuu barbaadu laala mucattiin teen waliigallaa kana yes dhugaadha mucaan keenna waliigallaa yes namni wal jaalatu jira yes qilleensatti wal jaalachuu waan jiru waan isaan lamaan idduu jiru rabbii ol aane malee namni tokko hin beeku isiin gabbaatee mucaa kana waggaa 4 jaaladhee jetti yookaan waggaa 3 yoo jettu namni isiin jaaladhee nu asli onneedha maatii qaba maatii qaba ijoollee qaba ijoollee qaba asli onnee jechuun kenna yoo dogongorri jiraate nutu wal sirreessa dhiiroo yoo isiin balleessite dhaabdu jennaan yoo inni argitee keessaan janaajjanee mucattii tana waan hin taane itti haasawe aslii kennatti jaalannaa ati ilmarsiiti arsii keessallee sikkoo mantooti dhaabadhu jennaan osoo yaasimmee asirratti waa si hubachiisa beektaa jarri kun waliin haasa'anii turanii isin warri amma hin dhageenye guyyaa nama 4,000 ol irratti seenaadhaa fi asliin namarratti waliin haasaa turanii dhageeffachaa turre garuu amma dhugaan jirtu osoo yaada kana isin ibsin isi seenaan illee jaalachuu haqa qabdi jaalalti waan rabbi uume asliin illee immoo nama jaalatamu nama dubartii dhiisinuu warri dhiiraatu jaalannu jechuudha jaalachuu haqa qabdi ammoo kanaan dura gastii waliin wal maali geema waliin taphatanii akka isa jaalattuu fi
akka isa dinqisiifattus akka ilmoo isaallee jaalattu akka haadha seenaallee kabajju itti himtee jirti. Asliinillee himee jira san yeroo lama yeroo sadii walitti dhufnee kabajaa naa qabduuf jaalala